mirgi namoomaa mirga qaamni tokko namaaf kennu osoo hin taane mirga dhalli namaa nama ta'ee dhalachuu isaaf gonfatudha. Mirga lubbuun jiraachuu, mirga nageenya qaamaa, mirga bilisummaa fi kan kana fakkaatan mirgoota namni kamiyyuu gonfateedha. Mirga namoomaa jechuun mirga mootummaan namaa kennu osoo hin taane mirga dhalli namaa nama ta'ee dhalachuu isaatiin gonfatu. Mootummaan immoo seeraa fi poolisiidhaan beekamtii kennee kan eegumsa taasisuu fi akka ta'e mirgi namoomaa kan nama wajjirraan dhalatan, kan namarraa adda hin baane, kan hin bulqamne, nama hundumaafuu walqixxee kabajamoo kan qabudha jechuudha. Mirgi namoomaa jennu bal'aadha. Nyaaturraa jalqabee, dhuguurraa jalqabee, sochiirraa jalqabee, mana jireenyaa argachuurraa jalqabee, mindaa argachuurraa jalqabee kun hunduu mirga namoomaati. Waggoottan hedduuf hawaasni addunyaa mirgoonni dhala namaa akka kabajaman wal'aansoo taasiseen bu'uura seeraa waliigalaa kaa'eera. Seeronni dararaa dhorkanii fi wabii dhala namaa ta'anis tumamaniiru. Seeronni kabajamuu mirgoota namoomaatii fi murteessoo ta'an akka sadarkaa addunyaatti kan ba'an jiru. Keessumaa chaartera mootummoota gamtoomanii kabara 1945 tumame akka addunyaatti biyyoonni addunyaa almost hedduun kan miseensa itti ta'an. Erga chaarterri kun tumame mirkanaa'e asisi biilii mirgoota namoomaa kan jedhaman human rights bills kan jedhamanii sadarkaa addunyaatti tumaaleen seeraa hedduun ba'aniiru. Kan fakkeenyaaf UDHR kan jennu Universal Declaration of Human Rights jedhamee kan beekamu, ICCPR kan jennu yookaan immoo sanada mirgoota siyaasaa, mirgoota sivilii kan jedhaman, akkasumas immoo International Convention on Social, Cultural and Economic Rights kan jennu tumamanii mirgoota namoomaa kan siyaasaa, kan hawaasummaa, kan dinagdeetii fi eegumsa seeraa bal'aa ta'e kennanii jiru. Waliigalteen idil addunyaa kun mirga namoomaa wal qabatee baay'eedha. Baay'een isaa inni UDHR kan jennu Universal Declaration of Human Rights labsii bara 1948 addunyaa waliigalee labsi. Isaan durayyuu immoo chaarteriin mootummaa gamtoomanii jira. Chaarteriin mootummaa gamtoomanii sunis amma tokko mirgoota namoomaa qabatee jira. Achirraa immoo kan uummanni addunyaa irratti walii galan kan amma isin jedhu labsiin sun ni jira. Inni kun egaa labsii ta'ee raawwatee sadarkaan isaa maalirra jira yoo jedhu isa gajjallaatti immoo seeronni adda addaa caccabanii kan ba'an jiru. Mirga sibilii fi siyaasaa irratti kan ba'ee jira bara 1966 wanna ta'ee bara 1976 kan mirkanaa'ee jira. Achirraa mirga dinagdee fi hawaasummaan irratti kan ba'ee jira. Mirga dubartootaa irratti kan ba'ee jira. Mirga daa'immanii irratti kan ba'ee jira. Mirga namni tokko haala malee qabamuun qabu torture inhuman treatment kan jennu kun isaa irratti kan ba'ee jira. Baay'eedha isaan. Sadarkaa ardiitti yookaan sadarkaa naannoo keenyaattis akkasuma mirgoonni adda addaa mirgoonni namoomaa kun eegumsa seeraa yookaan beekamtii seeraa argataniiru. Keessumaa African Convention on Human and People's Rights kan jennu tumamee mirkanaa'ee jira jechuudha. Bu'uuruma tumaalee mirgoota namoomaa sadarkaa idil addunyaatti jiran sanaan chaarterri mirgoota namoomaa Afrikaa kunis mirgoota namoomaa akka waliigalaatti tuma seeraatu jira jechuudha. Waadaalee idil addunyaa bahan kanneen Itoophiyaanis ofitti fudhatteera. Heerri fi seerri biyyattii tumaalee idil addunyaa kana kan hin faallessinedha. Waadaaleen addunyaa akkatti bahan kun deebi'anii raawwatanii Itoophiyaan immoo akka biyya tokkootti ofitti fudhattee jirti. Amma sammuu maal jedha? Keeyyanni heera mootummaa federaalaa keeyyanni 9 keeyyatti xiqqaan 4 maal jedha? Waadaaleen addunyaatti Itoophiyaan ofitti fudhattee fi kan isheen mallatteessitee jiru maal ta'a? Qaama seera biyyattii ta'ee jira. Labsiiwwan biyya keessatti ba'an wajjin qixaadha jechuudha. Maaliif waliigalteen kun innaa mirkanaa'ee qaamni dhimmisaa ilaallatu innaa mallattaa'u maal ta'a? Paarlaamaadhaan mirkanaa'a. Bakka bu'oota uummattootaatiin mirkanaa'a.
Maaliif mirkanaa? Labsiidhaan mirkanaa. Labsii sana jechuun maal jechuudha? Qaama seera biyyattii ta'e jechuudha. Seerri idilee addunyaa kan biyyi keenya fudhatte jirti baay'ee isaa jechuudha. Kunis seera mootummaa biyyattii wajjin wal simee kan hojiirra jirudha. Erga seera idilee addunyaa kana fudhatte immoo biyyattiin haala sanaan geggeeffamuu, ittiin buluu, kabajuu, kabachiisuu qabaa jechuudha. Qaamni mootummaa biyya kana heera mootummaa keenya irras taa'ee jira ifumatti jechaadha. Qaamoleen sadan kan mootummaa jedhamanii beekaman, warri seera tuman, warri hiikan, warri raawwachiisan, jarreen kun heera mootummaa biyyattiis ta'ee seera mirga namoomaa wal qabatee kan idilee addunyaa fudhatte kana kabajuuf kabachiisuuf dirqama qabu jedhamee barreeffamee yookaan akka seeraatti tumamee biyyattiinis kana jaallattee fudhattee jirti. Kanaaf kana kabajuuf kabachiisuudhaaf dirqama qabu jechaadha. Kanaafuu kan Itoophiyaan mallatteessite hundumtuu akka labsii tokkotti lakkaa'amee mirgi sun kabajamuu qaba. Kanaaf qaamni mootummaa kamiyyuu kan seera baasu, kan seera tumu jechuudha, kan seera hojiirra oolchu, kan seera hiiku, qaamni kamiyyuu kana kabajuun dirqama isaati jedhee keeyyata 9 jala kaa'eera. Darbees immoo keeyyata 13 jalatti maal jedheera? Hiikaan seeraa kamiyyuu kan kennamu kallattii seera addunyaatiin jedhee kaa'ee jira. Kanaaf hiikaa jechuun maal jechuudha? Seera sana hojiirra oolchuu jechuudha. Hojiitti hiikuu jechuudha. Kanaafuu yerootti hojiitti hiikan qaamni sadan kun ilaalcha keessa galchuutu irra jira. Itoophiyaan heerri ishee tumaalee guddina uummata ishee fi mirgoota dhala namaa eegan hedduu of keessaa qabudha. Kana keessaa mirgi bilisummaa tokkodha. Mirgi kun mirgoota namoomaa keessatti tarraahan keessaa tokkodha. Keewwanni 17 mirga bilisummaa kan mirkaneessu yoo ta'u, keewwanni 19 immoo mirgoota namoota hidhamanii kaa'eera. Ofii mirgi bilisummaa maali? Mirgi bilisummaa jechuun maal jechuudha? Namni tokko bilisa ta'ee giddugalummaa nama kan biraa malee, giddugalummaa mootummaa malee socho'uu, yaada isaa bilisaan ibsachuu, dubbachuu kan kana fakkaatan of keessaa qaba. Waa'ee mirga namoomaa heera mootummaa federaalaa keessatti bal'inaan taa'e. Achi keessaa harka 3 keessaa harki tokko waa'ee mirga namoomaati. Keeyyata 13 kaastee amma keeyyata 44tti kan jiru waa'ee mirga namoomaa dubbata. Kanaafuu bal'aadha jechuudha. Heera mootummaa biyya kamirrayyuu caalaa mirga namoomaa kan hammatee jiru kan heera federaalaa Itoophiyaa jechaadha. Mirgi bilisummaa mirgoota namoomaa keessaa isa tokkodha. Mirgoota dhalli namaa wajjin dhalatu keessaa mirgi bilisummaa isa tokkodha. Namni tokko akkuma mirga lubbuun jiraachuu qabu mirga bilisummaa ka seeraan beekamtii argate kan sanadoota mirgoota namoomaa idil addunyaa kan UDHR haa ta'u, CPR haa ta'u kan beekamtii argate ni qaba. Ilmi namaa mirgoota namoomaa keessaa tokko kan ta'e mirga bilisummaa qabaatuyyuu golee addunyaa hundarraa namoonni bilisummaa isaanii ni mulqamu, ni to'atamu, ni hidhamu. Ofii namni tokko mirgi bilisummaa isaa mulqamuun mirga homaayyuu hin qabu jechuudha. Bilisummaan nam tokko kan ittiin ugguramuu danda'u yookiin turuu danda'u karaa seera qabeessaatiin ajaja mana murtiitiin yookiin yakka cimaa yeroo raawwatu yoo argame fi haala seerri eeyyamu yoo ta'e inni kun seeruma irratti seera biyya keenya irratti seera addunyaa irrattis eeyyamamaa seera qabeessaa jechuudha turtiin nama kanaa. Bilisummaan nama dhuunfaa tokko haala kamiin daangeffamuu danda'a yookaan mulqamuu danda'a kan jedhuun wal qabate tokkoffaa dantaa biyyoolessaatiif yookaan immoo nageenya biyyaatiif bilisummaan nama dhuunfaa sarbamuu ni danda'a. Akkasumas namni gaafa yakka raawwate nama dhuunfaa irratti ta'uu danda'a, mootummaa irratti ta'uu danda'a, hawaasa irratti ta'uu danda'a, nagaa biyyaa irratti ta'uu danda'a. Namni gaafa yakka raawwate yookaan immoo yakka raawwatteettaa jedhamee gaafa shakkame bilisummaan isaa kuni maal ta'a jechuudha? Ni daangeffama yookaan irraa mulqama jechuudha. Irraa mulqama gaafa jedhamu
ni to'atama. To'annaa seeraa jala galfama. Mirgi bilisummaa namaa morkamu jechuun sochiidhaan wal qabateeti. Yaa'u mana murtii keessatti namni tokko shakkamee qabamuu danda'a. Yeroo qabamutti tarii utuu itti murtaa'in dhimmoota tursisiisan jiru. Kan biraa mirga wabiitiin kan baasisu jira. Inumaayyuu immoo kan hin himatamchiifnes jira. Kana darbee yeroo qabamee turu mirgi sochii bilisummaa yookaan mirgi bilisummaa isaa ittiin socho'u mulqameera jedhamee dubbachuutu danda'ama. Egaa seera qabeessaan irraa mulqama yoo jennu fakkeenyaaf namni yakka tokkotti shakkamee raawwatee to'annaa jala ooluu danda'a. Kuni karaa seera qabeessaatiin poolisiin hordofee yookaan immoo shakkee raawwatee kun yakkaan shakkameera jedhamee yoo to'annaa jala oolchedha. Kuni karaa seera qabeessaa deema. Inni biraa immoo to'atamee raawwatee himannaan irratti dhiyaatee adeemsa himannaa jala kan jirus haaluma sana keessa deema. Inni biraa immoo itti himatamee raawwatee himannaa sanatti deebii kennee deebiin bira darbamee ofirraa ittisee raawwatee eega hundi darbee booda itti ragga'ee ragaa sana ofirraa ittisuu eega dadhabee booda itti murtaa'a. Itti murtaa'een booda maal ta'a? Mana sirreessaa jala jechaadha. Bilisummaan isaarraa mulqameera jechaadha. Bilisummaan mulqame jechuun egaa akka barbaade bakka tokko bakka biraatti socho'uu hin danda'u. Mulqamuun inni biraa immoo maal inni seerumaan ala namni tokko sababa aangootiin yookaan immoo gama biraatiin otoo mana murtiitti hin dhiyeessiin to'atee raawwatee bakka tokko yoo kaa'u sunis mulqamuudha. Garuu seera qabeessa miti. Yakka raawwattee jedhamee bilisummaan isaanii haa daangeffamu malee nama waan ta'aniif akka namaatti ilaalamuu qabu, akka namaatti kabajamuu qabu. Kabaja ilmoo namaa irraa mulquun hin danda'amu jechuudha. Yakka raawwataniyyuu bilisummaan isaanii haa daangeffamuyyuu malee mirga namummaa, kabaja namummaa qabu jechuudha. Keessumaa namoonni arrestir ta'an yookaan to'annaa poolisii jala galan gaafa to'ataman maaliif akka to'ataman himanni isaan irratti dhiyaate yoo jiraate himanni kun maal akka ta'e ibsamuufii qaba. Mirga callisuullee qabu. Mirga kanallee akka qaban ibsamuufii qaba jechuudha. Afaan isaan dhaga'an wanti hunduu ibsamuufii qabu. Yoo afaan sanallee dhaga'uu hin danda'an ta'e namni isaaniif hiiku dhaabbachuu ogeessa seeraa barbaadan filatanii dubbisuu illee ni qabu jechaadha. Addacha irratti illee yoo to'ataman sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyeeffamanii bilisummaan isaanii kabajamuufii qaba. Poolisiin sa'aatii 48 keessatti yoo hin dhiyeessine illee mana murtiitti iyyachuudhaan qaama isaanii mirga bilisa baasuu ni qabu jechaadha. Namni tokko shakkamee to'annaa jala yoo oole mirgi inni qabu maal inni sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaatu qaba. Sa'aatii 48 kan ammoo akkamitti lakkoofnaadha. Inni immoo rakkoo qaba. Lakkaa'umsaa wannoo mataasaa qaba. Callisnee 48 yaa ta'eef 48 hojii oolchuu dhiisuu dandeenya. Maaliif fageenyi namichi shakkamaa kun qabe mana murtii irraa mam deemsisa. Sa'aatii meeqa fudhata? Guyyaa meeqa fudhata? Ka jedhus immoo ilaalcha keessa galuutu irra jiraata. Namni tokko yakkaan shakkame jechuun yakkamaadha jedhamu akka seera biyya keenyaatti hagaa itti murtaa'ee shakkamaadha jedhamutti akka nama bilisaatti kan ilaalamu jedhee seerri ifatti lafa kaa'ee jira. Kanaaf yeroo qabamu akka nama bilisaa tokkotti qabamee miidhaan tokkoyyuu qaama isaarra, sammuu isaarra, sochii isaarra osoo hin gahin, amilee isaarra osoo hin gahin qabamee seeratti dhiyaatee dhimmichi dhugumayyuu yakka dalageera moo hin dalagne jedhamee qaama qorachuu danda'uun qoratamee tartiiba eeggachuu qabu keessa darbee mana lafa dhiyaachuu qabutti dhiyaataan ala miidhaan tokko utuu irra hin gahin dhoksaadhaan iddoon barbaachisne iddoo itti firri gaafachuu hin dandeenye abukaatoon isaa gaafachuu hin dandeenye abbaan amantii isaa gaafachuu hin dandeenye tokko dhokatee haga taa'utti qabamuu hin qabu jechaadha. Kanaaf mirgi namoomaa uumamumaan kennameef sun eegamee fi dhiyaachuu qaba. Yakkamaa erga jedhamees booda mirgi kun eegamee fi tura jechuudha. Amma mana murtiitiin tarkaanfiin biraa hin fudhatamnetti mana sirreessaa keessatti iyyuu mirgi kun eegamaafidha jechaadha. Ilmi namaa erga mana sirreessaa badii beekees otoo hin beekinis yakka raawwateen gara mana sirreessaa dhufeen booda
lammii oomishaa ta'ee akka inni jijjiirama fidee deebi'u gochuudhaaf jalqaba mirgi namoomaa isaa eegamuu qaba. Mirgi namoomaa sunis waliigalteewwan idil addunyaa biyyi keenya mallatteessite keessaa inni tokko mirga dhala namaati. Isa keessatti hojiiwwan garaagaraa hojjechaa qabinsi mirga namoomaa keessumattuu wantoonni beezik niid jedhaman mirga namaa keessatti murteessoodha. Isaan sun manni iddoo bulmaataa hin jira, waan irra ciisan hin jira, nyaanni dirqama dhiyaataa fi mirgoota jiran keessaas mirgoonni sirreeffamoota seeraatiif eeyyamaman maatiidhaan wal arguu qaba, abbootii amantaan wal arguu qaba, abukaattoo isaatiin wal arguu qaba. Kun Universal Declaration of Human Rights kan jedhu keessatti illee kan tumamedha jechuudha. Kan har'a nuti kenninuuf otoo hin taane mirgoonni kun kan kana dura eeyyamamanii akka idil addunyaatti maal gochuu qaba. Mirga maatii isaaniitiin, ijoollee isaaniitiin, abukaattoo isaaniitiin, fira dhiyootiin daawwatamuu qabu jedha. Itoophiyaa keessatti koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa bara 2017tti qorannoo taasiseen qabiinsi mirga namoomaa bu'uurarraa seeraan deemamaa kan jiru yoo ta'u, garuu naannolee rakkooleen nageenyaa jiranitti darbee darbee sarbiinsi mirga bilisummaa akka jiru kaa'eera. Bara 2017 keessa gara waajjira poolisii 450tti kan hiikan irratti akka biyyaatti hordoffii gaggeessee jira jechuudha. Sana keessaa hordoffiin keenya qabxiilee gurguddoo mirgoota namummaa wajjin wal qabatan baay'ee kan kaasee irratti hojjetu yoo ta'ullee inni tokko qabxiin tokko garuu namoonni to'annaa seeraa jala jiran haalli itti bilisummaa qabinsi isaanii bilisummaa isaanii wajjin wal fakkaatu maal fakkaata kan jedhu kana ijoo guddaa ijoo irratti hojjetamaa turedha jechuudha. Qorannoo keenyaanis hordoffii keenyaanis dhimmoota adda ba'an keessaa tokkodha jechuudha. Akka waliigalaatti haalli qabinsa namoota irra caallisaa karaa seeraan eeyyamameen jechuudha. Iddoolee walitti bu'iinsi adda addaa jiran keessatti iddoo conflict induced area iddoo ta'an iddoo conflictiin jiru kana keessatti darbee rakkoo nageenyaa wajjin iddoo wal qabatamutti immoo namoonni karaa seeraan alaa iddootti turan jiraachuu isaa ilaallee. Itoophiyaa keessatti sarbiinsi mirga namoomaa sababaa hubannoo dhabuun mudatu akka jiru koomishinii mirga namoomaa biyyattii qorannoo taasiseen bira gaheera. Sarbiinsi sababaa hubannoon mudatu caasaalee mootummaa garagariitti ni heddummaata. Dhaabbileen kamiyyuu kan hundeeffame seeraan. Fakkeenyaaf poolisiin mana murtii bakka bu'uu hin danda'u, manni murtii poolisii bakka bu'uu hin danda'u, abbaan alangaa isaan bakka bu'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf maandeetii keessatti hojiiwwan hojjetaman ilaalchisee hubannoo gahaa dhabuun sadarkaa gadaanaatti keessattuu sadarkaa raawwii irratti hanqinoonni jira jechuudha. Sadarkaa hubannoo dhabuu, leenjii dhabuu, dhimma tokko gargar baasanii dhabuu irratti darbee harcaatiin jira jechuudha. Kanaaf inni tokko isa kana. Inni lammaffaa rakkoo riisoorsiiti. Fakkeenyaaf namni tokko nyaata argatu yoo jenne, namni tokko yaala argatu yoo jenne, namni tokko dhaqqabummaadhaan mana murtiitti dhiyaatu yoo jenne waan baay'ee gaafata waan ta'eef iddoo baay'ee isaa irratti keessattuu mana sirreessaa keessatti rakkoowwan mul'atan rakkoo qabeenyaa fi maallaqa wajjin wal qabatan. Namni tokko fakkeenyaaf nyaata gahaa argachuu qaba namni bilisummaan isaa ugguramee jiru tokko jechuudha amma dhimmi isaa dhumutti. Namni nyaata isaa dhiyeessu akka seeraatti mootummaa ta'uu qaba. Erga to'attee erga inni qoradhattee mootummaa dhiyeessu qaba. Nyaata hin dhiyeessine taanaan rakkootu jira jechuudha. Rakkoon kun immoo nyaata namaa kennuu wallaaluu yookiin fedhii dhabuurraa otoo hin taane dhimma kanaaf kan oolu baajanii dhabamuusarraa iddoo adda addaatti kan mul'atu kana jechuudha. Seeronni bahanii fi tumaaleen mirgoota namoomaa bahan haalaan hojiitti hiikamuun guddinaa fi nageenya uummataa mirkaneessuu keessatti qooda guddaa qabu. Badhaadhina dhuunfas ta'ee maatis cimsu. Faallaa kanaa immoo seeronnii fi tumaaleen bahan kan caban yookiin kan sharafaman yoo ta'e guddina biyyaas ta'ee nama dhuunfaa quucarsa. Check and balansiin sun jiraate yoo qaamni tokko dhimma kana irratti dadhabiinsa argise yookaan maalla dhibdees ta'uu danda'a hin beekamu. Nama dhuunfaadhaan ta'uu danda'a, gareedhaan ta'uu danda'a. Haala kanaan yoo ta'e kan biraa kana cheekii gochuu danda'uu qaba. Haala kanaan yoo hin goone akka hawaasaatti mufannaa guddaa fida.
akka nama dhimmi sun irra ga'etti akka maatiitti mufannaa guddaa fidaa. Tarii abbaan manaa tokko maatii dhiisee ijoollee dhiisee waan akkanaatiin sarbame kan borri biyya kana hojii fuudhuu danda'u ijoolleen seela jiru barnoota isaaniitiin waan adda addaatiin silaa waan abbaarraa argachuu qaban sana dhabuudhaan rakkina guddaatu irra ga'a maatirra jechuudha. Akka hawaasaatti immoo hawaasi naannoo dhimmoota akkasiitiin nam tokko namooti gareedhaan ta'uu dhuunfaadhaan garmalee yoo mirgi kun sarbame mufannaa kana fidaa. Mufannaan kun immoo gara rakkina biraatti deema jechuudha. Miidhaa fida biyya irratti, diinagdee biyyaa irratti, siyaasa biyyaa irratti miidhaa fidaa jechuudha. Riisoorsiin inni guddaa nama jechuudha. Kanaaf nama dhabne gaafa jennu amantii namni tokko, gareen tokko, hawaasni tokko mootummaa irratti qabutu gadi bu'a jechuudha. Hojjetee galuu irratti, walii galuu irratti, bahee galuu irratti, falmachuu irratti, gurgurachuu bitachuu irratti rakkoo dhufa jechuudha. Dhaabbilee bu'uuraa yookiin waldaalee bu'uuraa kan akka waldaa ogummaa, kan akka waldaa siyaasaa isaan kana keessatti hirmaachuutu dhabamaa jechuudha. Amantiitu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf inni kun immoo gaafa dhabamu sochiin hin dhabamaa. Hawaasummaan gaafa dhabamu dinagdeenis hawaasummaanis ni miidhama. Amantiinis hin dhabama. Olaantummaan seeraas hin bada yookiin gadi bu'a jechuudha. Kun jira taanaan biyya keenya keessatti dimokiraasiin hin jiraatu, mirgi namaas hin jiraatu, guddinnis hin jiraatu. Kanaaf quucara dinagdee, quucara hawaasummaa, quucara dhaabbilee dimokiraasii kan fiduu danda'a jedhee yaada jechuudha. Haqni takkaa jallannaan nama baay'ee miidha. Namicha isatti murtaa'e miti kan inni miidhu. Haadha manaasaa, abbaa manaa, daa'ima, ollaa, firoottan jiran hundumaan miidhachaadha. Maaliif sobaan itti ragga'ee raawwatee namichi kun sobaan hidhameera yoo ta'e maal ta'a hawaasni maal inni bu'aansa mana murtii irraas amantaa dhaba, poolisii irraas amantaa dhaba, abbaa alangaa irraas amantaa dhaba, deemee mootummaa irraa amantaa dhaba. Inni biraa immoo maal inni guddaan maqaa biyyattiitu bada. Maqaa immeej ka jennu kan maqaa guddaa biyya akkasii keessatti namni akkatti mirgisaan sarbama, haala malee hidhama, haala malee to'atama, haala malee mana murtii malee hin du'a, nyaata hin qabu, eegumsa hin qabu yoo jedhame maalinni kooliing enne sheeming addunyaa irratti maalinni maqaa biyya sanaa waamanii raawwatanii tala biyyi kun akkas godheera jedhanii raawwatanillee haala ittiin waqqasantu jira jechaadha. Sunuu maqaa biyyaatu bada jechaadha. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa mirgoota namoomaa guddisuu fi eeguu irratti gahee kan qabu yoo ta'u, haala qabiinsa mirgoota namoomaa irratti qorannoo taasisuun fooyya'insi akka taasifamu hojjechaa jira. Koomishiniin keenya istiraateejii hordofu tokko rakkinoota hordoffii keenya keessatti argaman sanaaf inni jalqabaa hubannoo dhabuudha. Kanaaf istiraateejiin mootummaas istiraateejiin qaamolee adda addaas hubannoo uumuudhaan hubannoo namaa dabaluudhaan mirgi namaa akka kabajamu gochuu irratti inni kun immoo mirgi namaa akka inni hin sarbamne galtee guddaa ta'a waan jedhuuf isa kanarratti akka koomishiniitti isa kanarratti hojjenna qaamoleen adda addaas isa kanarratti akka isaan hojjetan kan nuti reekoomendi goonu jechuudha. Inni lammaffaa dhimmoota hanqinoota sadarkaa gadaanaatti fakkeenyaaf sadarkaa aanaatti arginu aanaa waajjira poolisii aanaa tokko mana sirreessaa aanaa tokko gaafa arginu hanqinoota achi keessatti jiran gaafa adda baasnu dhimmicha furuudhaaf dhimmicha tarkaanfii fudhatee sirreessuudhaaf jalqaba kan itti dhiyeenyaan jiru jalqaba tarkaanfii fudhatee kan sirreessuu danda'u qaama achi jirudha jechuudha. Kanaaf koomishiniin keenya dhimma achitti arge sana sadarkaadhaan akka inni sirratu gochaa deema jechuudha. Paabliik waan xiqqoodha jechuudha. Wanti dhumarratti dhuftee kun rakkoodha jettu kuni waa bicuushii waan furamuu dadhabirraa kan hafe sadarkaa aanaatti qaamni dhimmi ilaalu akka inni furuuf achumatti reekoomendi goonee akkumatti yaada furmaataa kennine akka isaan furan hubachiifnee furuu isaaniis immoo yerootti mirkaneessuutu jira jechuudha. Furameera hin furamne inni kan keenya. Sadarkaa sanarra yoo darbe sadarkaa godinaa irratti, sadarkaa magaalaa irratti, sadarkaa naannoo irratti dhimmootni kun atteenshiin argatanii akka isaan dhufan goonaa jechuudha. Maaliif seeraanis adeemsaanis dhimmoota kana furuu irratti tarkaanfii fudhachuudha. Yoo achi kan jiran aangoos kan qaban isaan waan ta'eef jalqaba irratti isaan furuu qabu waan jedhu kana isaan wajjin koomishiniin keenya hojjeta.
ifoomsa jechuudha. Akka waliigalaatti immoo biyyi keenya dhimmoota mirga namoomaa wajjin wal qabatan maal fakkaatti kan jedhu kana piikcharii biyyaa immoo riijinaal levelii irratti hin goona konsulteeshinii goona faayindingii keenya kan qorannoos kan hordoffis sadarkaa naannootti qaamoleen dhimmi ilaallatu hundumtu iddoo argamanitti diskeshiniidhaaf dhiyeessina jechuudha. Isarratti walii gallaa dhimmoota isaan itti amanan irratti aakshin pilaanii kana yeroo gabaabaa keessatti hiikna, kana bor hiikna, kana iftaan hiikna, kana immoo yeroo dheeraa fudhata, loojistiikii barbaada, humna namaa barbaada, leenjii barbaada, dhaabbata barbaada kan jedhamu kana piroosesii kana keessa akka isaan darban qoonaa jechuudha. Kanaaf koomishiniin keenya adeemsa kanaan kan inni deemee kabajamuu mirgoota namoomaa progressiif qabaate yeroo tokkoon itoo hin taane kaleessa maaltu jira, har'a maaltu jira, iftaan maaltu jira kan jedhu kun akka inni dhufuuf jechuudha. Nama dhuunfaarraa calqaba. Namni dhuunfaa mirga nama dhuunfaa mirga ollaasaa kabajuutu isarra jiraata. Mirga namummaa yoo jennu waa'ee etiksiiti, waa'ee naamusaati. Waa'ee naamusaati jechaadha. Naamusaa walitti dhiyaachuu qabna waan hundumaayyuu. Aadaan jiru kun aadaa ta'anii mari'achuu, aadaa jaarsummaa isa kana babal'isuu qabna. Kanaaf nama dhuunfaarraa gara gareetti deema, gara gandaatti deema, gara gooxiirraa gara gandaatti deema, aanaa dhaqaa, godina dhaqaa. Akka kanaatiin wal kabajuun barbaachisaa ta'a. Inni biraa immoo qaama mootummaatti adeemu. Qaama mootummaa yommuu jennu qaama sadii jira. Qaama sadan kun maal inni kan seera tumu jira. Kan seera tumullee of eeggannoodhaan seera tumuu qaba. Of eeggannoo qabaachuu qaba. Imaammata baasu san, seera baasu san, mirga namaa kan sarbu ta'e innis rakkoo qabachaa. Kanaafuu hawaasa biyyasaa sana kan mirga isaa kabachiisu baasuu raawwatee faayidaa fi dantaa mootummaa aangoorra jiru sana qofa yoo eega ta'e rakkoo mataasaa qaba. Ammas akkuma sila jedhe uummanni kun mootummaa sanarraa amantaa dhabaa deema. Kanaaf amma haalatti qabeenyi fudhatamu, qabeenya innaa fudhatamu maal ta'uu qaba? Beenyaan kaffalamuu qaba. Mootummaan qabeenya fudhachuu mirga qaba. Beenyaa gahaa ta'e kaffaluutu sarara jiraata. Kun hin ta'u taanaan maal ta'e? Mirgi sarbame amantaan dhabame jechuudha. Kanaafuu seera kana of eeggachuun isaanii jira. Kan seera hojiirra oolchu immoo hojii raawwachiiftu isaanis immoo of eeggannoodhaan seera paarlaamaan tume yookaan immoo bakka bu'oota ummataatiin tumame kan of eeggannoodhaan hojiirra oolchuu qabu. Haala gaariidhaan, amala gaariidhaan, amala mariitiin, bifa iftoomina qabuun, bifa itti gaafatamummaa qabuutiin hojiirra oolchuutu isaanirra jiraata. Kanaaf akka feetee yoo ta'a ta'e, akka feetee otoo seeran ilaaliin, otoo imaammata sana hubatiin, otoo qajeelfaman ilaaliin, akka feetee hubannoon mataa ofiitiin seera sana hojiirra oolchuu ta'e ammas maal ta'a? Uummanni kun amantaarraa dhabaa deema. Inni sadaffaa qaama seera hiiktuuti. Mana murtee jechuudha. Innaa seera hiikanis immoo haala qixa miira seera sanaati. Paarlaamaan kun maal barbaade? Sammuu namaa sakatta'u ta'aniif seera hiikuu jechaan sammuu namaa sakatta'u. Maal barbaade? Kanaaf kallattii uummata sana haqa argamsiisuun dantaa fi faayidaa isaa eeguun hiikee murtee kennuu qaba malee dantaa dhuunfaaseeti yookaan immoo warra himatamaa fi himataa keessaa tokko fayyaduuf jecha seera jallisee hiikaa ta'e maal ta'e? Uummanni ammas maal ta'e? Amantaadha jechuudha. Biyyi keenya heeraaf seerota kan biroo barreeffaman gaggaarii qabna amma ammaatti. Kaanis fooyya'aadhuma deemaa jiru. Seerota kana biyyaafis namaafis siyaasa biyyattiifis diinagdee biyyattiifis akka fayyadutti hiikanii hojiirra oolchuutu gaariidha. Keessumaa immoo warri seera raawwachiisan amma xinnoo rakkoon jira yoo jedhame garana jechaadha. Qaamolee sadan keessaa judishariin jiru, warri seera tuman jiru, kan hiikan jiru manni murtii eksikutiiviin jiru kan raawwachiisan jechuudha. Gara kanatti dhimma seeraa kana hojiirra ooluu isaatti gatii kaffaluu qabu. Murannoo guddaa argisiisuun baay'ee gaariidha jechaadha. Miidhaan inni fidu hin jiru dhugaasa ofii seeraaf seerichi yoo sirnaan hiikamee hojiirra oolee miidhaan inni fidu hin jiru. Kanaaf kutannoo guddaadhaan gara kanatti dhufuun guddina biyyaaf, guddina siyaasa keenyaaf, guddina dinagdee keenyaaf
baay'ee barbaachisaadha. Biyya fakkeenya qabdu ta'uu dandeenya jechuudha. Afrikaa keessatti yoo seera qabnu kana sirnaan itti fayyadamnee wantoota amma mirga namoota miidhan jennu kana gara duubatti dhiifnee ciniinnannee kutannoodhaan jechuudha. Seerichuma duwwaa yoo jirroo ishine namni itti miidhamu tokko iyyuu hin jiru. Yoo itti guddanne yoo itti jabaanne malee jechaadha. Kanaaf qaamoleen kana keessa jiran hundumtu anaan illee dabalatee siin illee dabalatee miidiyaan illee dabalatee jechuudha. Gara kanatti murannoodhaan deemuun faayidaa guddaa qabaan jedha. Kanaaf gara kanatti haa guddannuu yaada qaba. Ilmi namaa mirga bilisummaa qabaatus sababaa garagaraan mirga kana dhabuu danda'a. Namni sababa badii hojjeteen mirga bilisummaa dhabus mirgoota biroo immoo ni qabaata. Qo'annoon Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa taasise darbee mirgoonni kunneen sababa garagaraan akka sarbaman kaa'eera. Kun immoo hariiroo uummataa laaffisuura darbee quucara diinagdee fiduu danda'a. Mootummoonni gamtooman mirgoonni fi bilisummaan dhala namaa guutuu addunyaa keessatti akka kabajamanii fi hojiirra oolan waliigalteewwan adda addaa fi tumaalee seeraa sadarkaa idil addunyaatti tumeera. Tumaalee kanneenis biyyoonni miseensa waldichaa ta'an akka hojiirra oolchanii fi hiikan ta'eera. Waadaalee idil addunyaa ba'an kanneen Itoophiyaanis ofitti fudhatteera. Heerri fi seerri biyyattii tumaalee idil addunyaa kana kan hin faallessinedha.